markaboonni boba'aa Itoophiyaa hulaa Hormuz qaxxaamuruun buufata Jabuutii dhaabanii jiru. Baha jiddu galeessaatti yeroo lolli akkaan hammaatee jiru kanatti oduu gammachiisaa amma nu gaheen markaboonni Itoophiyaa boba'aa fe'an hulaa bishaanii Hormuz karaa nagaa fi tasgabbii qabuun qaxxaamuruun buufata doonii Jabuutii dhaqqabuu isaanii beekamee jira. Milkaa'inni kun Itoophiyaan daldala galaanaa addunyaa keessatti iddoo fi dandeettii isii mirkaneessuuf dursa kan kennite ta'uu agarsiisa jedhamee jira. Hulaan bishaanii Hormuz iddoowwan daldala boba'aa addunyaa keessatti bakka murteessaa fi yeroo baay'ee dorgommiin hamaan itti calaqqisu ta'us markaboonni Itoophiyaa rakkoo tokko malee nagaadhaan qaxxaamuruu danda'anii jiru. Kunis sochii daldala galaanaa biyyattii keessatti tarkaanfii guddaa fi amansiisaa ta'uun galmeeffamee jira. Milkaa'ina kanaaf sababa guddaan imaammata dippiloomaasii Itoophiyaan hooggansa cimaa irratti hundaa'ee fi hariiroo biyyoota alaa waliin qabdu dandeettii dursa faayidaa biyyaaf kennuun ijaarame ta'uun hubatamee jira. Mootummaan Itoophiyaa rakkoolee naannichatti uumamuu danda'an dursee xiinxaluun haala nagaa fi tasgabbii qabuun markaboonni isii akka dabran hojii dippiloomaasii bu'a qabeessa hojjetame ta'uun hubatamee jira. Dooniiwwan kunneen qabeenya boba'aa biyyattiif barbaachisu fe'uun karaa nagaa fi amansiisaa ta'een imala isaanii xumuranii Jabuutii ga'uun isaanii hooggansi daldala galaanaa Itoophiyaa sadarkaa olaanaarra gahuu isaa mirkaneessee jira. Dhufaatiin markaboota boba'aa kunneen dinagdee Itoophiyaa keessatti shoora guddaa akka taphatu amanamuu isaa gabaasichi kun addeessee jira. Hanqina boba'aa yeroo adda addaa mudatu furuun sochii geejjibaa, industirii fi jireenya hawaasummaa lammiilee tasgabbeessuuf gumaacha olaanaa qabaachuun isaa ibsamee jira. Itoophiyaan damee loojistiikii fi daldala galaanaa irratti of danda'uuf tattaaffii gochaa jirtu keessatti imalli kun akka injifannoo guddaatti ilaalamee jira. Markaboonni Itoophiyaa galaana irra bal'inaan socho'uun isaanii madda galii fi amanamummaa daldala biyyattii guddisuuf carraa guddaa kan uumu ta'uun himamee jira. Akkasumas hariiroon dippiloomaasii fi hojiin ijaarsa biyyoota ollaa waliin taasifamu faayidaa akkasii fiduu isaa ragaa guddaa yoo ta'u, waliin hojjechuun nageenya naannichaa eegsisuu fi walitti hidhamisa dinagdee uumuun faayidaa biyyaalessaa eegsisuuf karaa hundarra bu'a qabeessa akka ta'e hubatamee jira. Xumura irrattis mootummaan Itoophiyaa ammas imaammata faayidaa biyyaalessaaf dursa jedhuun sochii cimaa gochaa kan jiru yoo ta'u, kunis dantaa lammiilee isaa bakka hundatti eegsisuuf qophaa'ummaa guutuu akka qabu mirkaneessee jira.